Iyyaan nabjoo ta'une gooftaa koo ana barada. Namitti makkasii rakkina keessa geesse waa ka'uun galateeffatu na agarreema. Ana yoo reebame si haa galatu hojjetu. Yoo ni jenna haa galatu hojjetu. Yoo jaamee na haa galatu hojjetu. Jaamee fayyina dhagaa ishee. Kana agarree gooftaa koo. Fayyidee darugaa. Dhugaa waaqa jiraata. Ilaame. Gaaf tokko mee. Maalfannaa mara deemee. Isin katamaa dirasiitu. Deemaa furnichar nan deebi. Katamaa dirasiin boo'ee gaafa jaame dhugaa waaqa jiraata. Haadha koo dhuguma namatti na ilaaltaa jaalladha. Akkuma isin jaalladha jaallattu gaashee koo akkuma jaallatee jaalladha jaalladha. Lafa gosoota dhabee gaashee koo dhugaa waaqa jiraata. Yoo gaashee koo doona isaa wali maal gataa doona isaa wali maal gataa doona isaa wali maal gataa isuma deema kan godhe. Maalfannaa mara deemee. Furnichar nan deebi. Gochaa natti naaf goote gochaa natti naaf goote Yesuus ammalaan jedha iyyaan nabjoo ta'une anaaf araada gooftaa koo gochaa natti naaf goote ammalaan jedha iyyaan nabjoo ta'une anaaf araada lafa onaa duwwaa jedhamu keessaatti hojjeta akka namaa abdiin qabne maaliif goota waa'ee keetii waan godhu qaba yeroo isaa eege ati mataa maaliif hin taatee jedhe. Bacha Bayane, Yedimsino, Makane Jesus. Thank you very much. Okay, I love you. Sagale ko lagi sa. Bulo sa taga-session. Ano? Mobile session na lagi. Malo. Mana agar-siso na akan na agar-siso. Malo. Lalata beri. Baar furnichar tumurreega. Sirrii